Tasfaayee Takkaan jedhama. Kana ni jiraadhu asumadha. Ani waanan dhugaa bahu waa'ee dhuma kootii fi waa'ee mucaan garaatti baadhu kanaati. Gimbootii bultii 10 biyya deemeen ture. Biyya deemee ture achi gimbootii 15 achiin deebi'ee torbee isaatti na dhukkube. Na dhukkubee ciniinnaadhumaan na qabee isa booda na ciniinaa yeroo natti ka'uuf hin beeku. Lafa kanarra gangaladhaa nan boo'a malee waa tokko gochuu hin danda'u baqa na ciniina akka malee. Utuman jedhu torbee tokkoon ga'e. Gaafan torbee tokko ga'ee jedhu jimaata isaa na qabee roobii isaa kadhannaan deeme. Gaafan deeme jedhu giddiidhuman ituman taa'u yeroo warri dhukkubsatan as ba'aa jedhanii achi ba'ee naafa kadhatamu jedhee achi ba'u dursa na gaafate tajaajilaan suni. Riiferii qabdaayii naan jedhe. Anooti riiferiin qabu akkasumatti niyyuu kadhachiifachuu barbaade malee jedheen. Achi booda riiferiin qabdu taanaan sii kadhachuu hin danda'u naan jedhe. Achi booda ishedheetanii roobii sana nan galee kamisa jimaata gaafa guyyaa 30 sana mucaan garaa koo keessa socho'uun dhaabde cirma isaayyuu. Cirma isaa waa sochiin jiru jimaata akkasii qidaamee akkasii sanbata akkasii. Isa booda abbaa warraa koo gaafa hojii duree kana mana kimiinsi geessaa naan jedhe. Ayyaanoo mana kimiin naquu mucaa kanas waaqayyoo sila'uu qaalii isaatiin naa kenne waan ta'eedhaaf mana kimii immoo tarkaanfiin taa'in irratti fudhatu waan ta'eef maallaa wayyaa amma roobitti ammas kadhannaa noon jiru jedhee nan bu'a halkanis guyyaas. Achi booda tuun boo'uyyuu halkan keessa isaa 8 ka'eetaniyyuu murtoo isa dhumaa maallaa wayyaa yaa waaqayyoo jedheetaniituman boo'u. Godanyaan koo as keessa jirti. Isa booda ganama ka'een isheetti daawwaleetaniyyuu maalan godhaa mucaanoo sochii erga dhaabdee guyyaa 3dhaan jedheen. Achi booda ishi baqqaa nan dhufaa naan jettee dhuftee yeroo isheen dhuftee bishaan kadhataa qabattee dhuftee naa kadhattee jedhu achi mucaan sunumaa tokkoyyuu baqqaa sochii dhaabdeetti cirayyuu. Achi booda maal wayyaree jennaan mana paasteriin si geessaa naan jette. Ishedhee nan ka'ee hin deemne dhufanii na fuudhanii deemanii jarri nama 2dha. Achi isaanii yeroo deemne jennu deemuudhaaf baqa uffatanii baarri irratti nutti dhufan. Maaliif kaleessa waldaan dhuftuu naan jennaan kaleessaa isuma naannoon deemeen jedheen. Achumarraanii anoollee deemuufanii nuyi jedhanii achumaan naa kadhatanii gaafa isaan naa kadhatanii jedhanuu ameen jedhee fudhadheen galee mucaan suni guyyaa sana keessatti isaa 8 socho'uu jalqabde. Achi booda nan gala jennaan jarri hin galiniiti ammaaf nu bira turii naan jedhan manni jiraa naannoo kana waan ta'eef jara bira turee achi booda isaa 8 mucaan sochii ishee akkuma duraa jalqabde. Achi booda du'a kaasuu yesuus jabana galata jabaataa ammayyuu galata jabaataa gootara baana maaltu sitti dhaga'ame gaafa mucaan kun amma kana guyyaa 3 socho'een beeku maal jedheen beeku si dhukkoo ture already bakka mucaan dadhabeera atis kana beekte turte yeroo mucaan kun socho'uu jalqabee maaltu sitti dhaga'ame. Ani bakka guyyaa 3 kanaa fi jimaata sana kaasee hanga wixata sanatti midhaan isin nyaadhu bishaan isin dhugu bakka boo'ichuma dhaganamas galgalas nan bu'a malee. Umaa tokkoyyuu furmaata tokko yoonni maaliif dhiisi baqa mana kimi deemtee baqa akka ta'e ta'uun jedhayyuu akkamitti waaqayyoo silaa waadaa galee naa kenne akkamitti seexanni immoo harkaa fudhata kan jedhamudha baqa kanan boo'u halkanis guyyaas nan boo'a baqa guyyaa sana sadan gidduudhaan waan biraa isa hojii duree sana koo ganama isaa jechuudha hin deemna baqa ni si fuudheen deemaa naan jedhe. Daqiiqaa muraasa gidduutti iyyuu yaadni kun naa dhufe. Ituun ka'ee mucaa kanatti daawwaleetti furmaata argachuu nan danda'a. Yoo nammatu inni isheetti himin mucaa kanatti ofii kooti hospitaala kana deemee hoo jarri tarkaanfii biraan irratti fudhatu akkamitti inni akkas godheen isheedhumatti ganama sammuu keessa na dhufee naa isheedhumatti daawwalee isheen dhuftee achumarraan bakka achumas keessa naan jettee daawwaliifi jennaan hin daawwaluuf yookiin karaa deemuu danda'u jettee yeroo dhumna akkasumas hin bahuudhaaf baarri irratti bahuudhaaf jettanii maaf kaleessa dhuftennaan lakki kaleessa hoo achumaan deemen jedhee achi baqa wanti ta'e illee sitti darbatameera garuu mucaan kee homaan taane naan jettanii saa 8 kaastee mucaa dhabachuu jalqabde.
Miiruu dhagee taphachuu qabdu maaltu sitti dhaga'ame? Bakka gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Abbaa manaa keetii maal jettee? Mucaan koo faayideetti sochooretti hin jedhe innuma sana daawwalee innuma sana mucaan sochooretti innaa inni sin gammade. Hin gammadannis. Hin gammade.